fuunee kabajamtootaa hordoftoota TV kanaan nagaan waaqayyoo biyya jirtanitti mana jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Attam jirtu baga jiraattanii baga nagaadhaan dhuftanii sagantaa keenya har'a maqaa Abbaaf kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadanuu waaqayyo tokkoon jalqabneerraa waaqayyo nu eegee nu geggeessee hamaa hundumaarraa nagaatti fayyaatti jireenyatti nu jiraachisee har'as akka kanatti immoo fuula keessan duratti akka argamnu isinis immoo iddoo kanatti argamtanii dubbii sagalee waaqayyo akka dhageessan akka hirmaattanii carraa kana nuuf kenneera. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ganama kana luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Lubaa baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan nu eeddanii. Ameen ameen. Baga nagaan dhuftanii nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyo isa nu gargaare isa nu eege isa nu geggeesseef ulfinna ta'u. Egaa iddoo kanatti walitti qabamuu keenya akkasumatti miti. Namoonni baay'een iddoo baay'eetti walitti qabamu. Wanti dhimma baasu wanti jireenya namaaf ta'u garuu dubbii waaqayyoo keessa waan jiruufi iddoon kun garuu dubbii waaqayyoo iddootti dhageenyu waan ta'eef dubbii waaqayyoo isa jiraata dhaggeeffachuudhaaf baga nagaadhaan dhuftanii yeroo keenya waaqayyootti dabarsinee ilaannaa. Sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Dubbii waaqayyoo sheerii godhaa sabaaf. Sheerii godhaa. Waaqayyo karaa inni hojjetu hin beektanii. Kanaaf lubbuu baay'ee gara waaqayyootti dhufa. Dubbiin waaqayyoo gara isaatti isaan waama. Kanaaf sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Jaalala waaqayyootiin isin gaafannaa. Hin kadhanna yeroo keenya waaqayyootti dabarsinee ilaanna. Ani karaadhaa dhugaadhaa jireenyas jette gooftaa. Karaansii dhugaansii jireenyisii gooftaa keenya. Karaa nu agarsiisuudhaaf jireenya nu ta'uudhaaf dhugaa kee nu barsiisuudhaaf kunoo fuula kee duratti walitti qabamneerra. Carraa nuu kenniteef araara nuu gooteef gargaarsa nuu gooteef hamma ammaatti barruu kee irratti waan nu baatteef bara baraan teessoon kee galataan guutu. Gooftaa si galateeffanna. Hundu keenya lafa jirrutti situ nu eege. Eegumsa keetiin har'a geenye. Ammas immoo gooftaa nu wajjiniin jirtaa. Gidduu keenya jirtaa. Tokkos lamas taatanii maqaa kootiin lafa walitti qabamtanitti anis gidduutti nan argama jetteetta. Kunoo harka kee isa guddaa jalatti gadi jenneerra. Kottuu nurratti ol jedhi. Gooftaa koo dubbii kee waaqarraa nuuf ergi. Ibidda hafuura qulqulluutiin garbicha kee tuqi. Afaan godhadhuutiin nu barsiisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaadi ati nuuf yaadde, akeeki ati nuuf qabdu. Dubbii kee keessaan gara jireenya keenya akka dhufu, jireenya keenya akka argatu, eebbi dubbii kee keessa jiru, nagaan dubbii kee keessa jiru, fayyinni dubbii kee keessa jiru, hiikamni dubbii kee keessa jiru, ifni dubbii kee keessa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu haa argatu ganama kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu haa argatu galgala kana. Maqaa gooftaa Yesuusiin saba fuula kee irratti dhiyaate kana. Dubbii kee kanaan argadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Gola dukkanaa'e ibsi. Waaqayyo gola gaddaan jiran jajjabinaan guuti. Kan dhukkubsatan maari. Kan hidhaman hiiki. Kan siin hin beekne siin beekuun guuti. Afaan godhadhu garbicha keetti dhimma ba'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii kanaan kan mormu qilleensa irra taa'e. Dubbii kanaan kan mormu maramee dhokatee ciisee dhokatee riphee gooftaa koo suummiisaa kan facaasu qilleensa irra lafarra galaana keessaa lafa jalaa humna maqaa keetiin qabamee garasii olitti kan darbatame haa ta'u. Humna maqaa keetiin iddoo jiru hundumaati abidda keetiin kan nyaatame haa ta'u. Waaqayyo laphee banamaa nuuf kenni. Sammuu banamaa nuuf kenni. Dhageenyee kan ittiin tarkaanfannu nuuf haa ta'u. Dhageenyee jireenya kan nuuf ta'u nuuf haa ta'u gooftaa dubbiin kee. Kana hundumaa waan gootuuf maqaan kee haa eebbifamu. Nuyi gadi jennaa ati nurratti kottu ol jedhi. Maqaa sattiin jaallatte ilma kee gooftaa Yesuusiin si kadhanne. Ameen. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Gooftummaa bara baraati. Maqaan waaqayyoo kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Amma gara faarfannaatti darbina. Faarfannaadhaan waaqeffanna.
Jabi fajijirate adunya kana kapsu ibidda sandirada mulide rabbi qofa kanamsu akasta akasimo wayare gafima warakisu makam fayina namundaf kaname yesus kan fayisu akasta akasimo wayare gafima warakisu makam fayina undumaf kaname yesus kan fayisu Yusuf dawa kusu rabbina dunya fi nagabusu fa Yusuf nagafidu isanni talata duadidu ummi fa Yusuf nagafidu isanni talata duadidu amen jatu amen amen tugan bode amen amen ayne kutu amen amen Yesus umketa amen 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 maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u faarfattoota kana waaqayyo waaqarraa eebba isaatiin kan eebbise haa ta'u egaa humna lafaatiin ol waan ta'e hundumaa abidda kan dhaamsu nagaa kan fidu fayyaa kan namaaf kennu jireenya namaa kan ijaaru Yesuus Kiristoos duwwaadha waaqayyo ayyaana kana dachaa isaanii irratti dabalu eebbisaa isaaniif baay'atu lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin dabarsaa itti darbaa waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu dhaggeeffattoota hordoftoota TV kanaan hunduma keessan bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo nu gargaaree torban darbe keessatti immoo nagaatti nu eegee har'as akka sarraa barruuf akka sarraa dhageenyuuf akka isa waaqeffannuuf akka isa kadhannu yeroo kana sanoo waaqayyoof galanna ta'u utuu nu faarfannu utuu nu kadhannu utuu dubbisaa waaqayyo nu hiikaa waaqayyo nu fayyisaa waaqayyo nu gargaaraa waaqayyo nu jijjiira nu geeddaraa nana mana humna hojjetuuf keessatti sagalee isaa dhaloota faarfatan waaqayyo isaan eebbisuu galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Torbanii lamaan darbee kan inni nu wajjin sagalee waaqayyoo barachaa jirru keessa deebi'ee kan dubbachaa jiru waaqayyo laphee korra kaa'ee waa'ee waaqayyoon dhaga'u mata dureen irraa kaanee kutaa wangeelaa
Macaafaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 kaasee nan dubbisa. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabbaa akka tottolchuuf akka eeguuf achi keessa kaa'e. Yommus Waaqayyo gooftaan namicha boomee ija mukeetii iddoo dhaabbaa jiran kan hundumaarraa hin nyaattaa. Ija mukicha nyaata hamaadhaaf gaarii ittiin beektu sanarraa hin nyaatiin. Gaafa isarraa nyaattee dhuguma duutaa jedheen. Asirraa jalqabna. Waaqayyotu waan hundumaa erga qopheessee booddee nama uume sana fuudhee moo jannata Eden kan jedhamu keessa kaa'e. Waaqayyo immoo achi keessa kaa'u akka eegduuf akka tottolchituuf jedhee diniina tokko yookaan maastanqiqiyaa tokko wajjin achi isa kaa'e. Mukeetii iddoo dhaabbaa jiran kana hundumaarraa nyaattaa. Ishee gidduu jara jirtu sanarraa garuu yoo nyaatte dhuguma duutaa jedhee Waaqayyo. Egaan namni Waaqayyoon dhaga'uu kan inni dadhabee Waaqayyoon dhaga'uurraa kan inni kufee asirraa jalqabaa jechuudha. Kanarraa kaafnee sagalee Waaqayyoo olii wajjin ilaalaa jirra. Torbanoota 2-3 jirra. Yommuu Waaqayyoon dhaga'uu dadhaban maal ta'an isa jedhu torbee waa torban isinitti dubbadhe. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu isaaniif tokkoffaa qullaa ta'an. Qullaan milikkita salphinaati. Namni Waaqayyoon dhaga'uu yommuu dadhabuu hin salphata. Hin salphata. Baroota keessatti guddaamatu salphata. Lammaffaa Waaqayyo duraa baqachuutti ka'an. Baqataa nama godha. Lafa Waaqayyootti dubbatu. Lafa Waaqayyootti hojjetu. Lafa Waaqayyootti argamu. Lafa argama Waaqayyoo keessaa kottee kee dhaga'een sagalee kee dhaga'een nan baqadhee nan dhokadhee jedha. Baqataa nama godha. Sadaffaa Waaqayyoon dhaga'uu yommuu dadhabu namni maal ta'a innee waladheessuutti ka'a. Waladheessuutti, walammeessuutti, wal kennuutti ka'a. Hewaan Addaam akkas jedhe dubartittii isheetu naa laatteetu kana na godhee isheen immoo bofa'ette. Namni Waaqayyoon dhaga'uu yommuu dadhabu dabarsee wal kenna. Wal saaxila. Arfaffaa yommuu Waaqayyoon dhaga'uu dadhaban maaltu ta'ee hin abaaraman yookaan ishii murtoo Waaqayyootu irratti darbe. Akka balleessaa isaaniitti Waaqayyo kan Addaam kan Hewaaniin hin taane kan Yohaan kan bofaan ta'a. Sadanuu isaaniif iyyuu murtoo itti dabarsee qaba. Murtoo Waaqayyoo isa ooluu hin dandeenyetu isaanirra ga'e. Namni Waaqayyoon dhaga'uu yommuu dadhabu abaaramaa ta'a. Shanaffaa irratti ofii isaanii qofa iyyuu miti. Wanti na gaddisiise tokko ofii isaanii qofatu hin taane uumamni iyyuu abaarame. Uumamni waan balleessine kuni biqilaa waan balleessine kuni sababa namaaf. Namni Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu isaarraan kan ka'e laftillee hin abaarame. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uun murteessaadha. Lafti keenya biyyi keenya akka eebbifamuuf illee qilleensa gaarii akka argannuuf illee uumamni kun waan gaarii akka inni nu laatuuf. Ja'affaa maal jennee Waaqayyoon dhaga'uu yommuu dadhabanii du'a ofitti fidan. Du'a yeroo malee. Du'i tokko du'i yeroo malee jira. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun du'a yeroo malee namatti fida. Yookaanis dheekkamsa Waaqayyoo isa afuu hin dandeenye. Ilaa amma irraatti du'i mana hundumaa galee nama boosisaa jira. Du'a wanti hambisuu danda'u hin jiru. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun salphaa miti jiran itti yaaduu qabna. Torbaffaa maal ilaallee iddoo ka'amanii gadi ba'an. Iddoon sun kan ta'anii ture bara baraan. Garuu gadi baafaman jedha Macaafni Qulqulluun. Egaa kana jala kan nama baasu maalinni Waaqayyoon dhaga'u. Waaqayyoon dhaggeeffachuu. Ammas Waaqayyoo kanuma jechaa jira. Na dhaga'aa, na dhaggeeffadhaa jechaa jira. Gara guyyaa har'aatti yommuu deebinu Waaqayyoon rakkinni Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu nama jalqabnaan amala babal'ifachuu qaba. Rakkinni Waaqayyoon dhaga'uu yommuu nama jalqabu amala babal'ifachuu, amala daddarbuu qaba. Isarrattan waa muraasa dubbadha. Amala itti fufuu qaba. Hin daddarba. Kanaaf of eeggannaa nu barbaachisa. Sagalee Waaqayyoo naa kenne kanaa naamusumaan gabiimaan warri karaa TV kanaa karaa YouTube karaa FB na dhaggeeffachaa jirtanii mee gabiimaan dhaggeeffadhaa. Waaqayyoon kadhadheera sagalee kana Waaqayyootti naaf kennu. Waaqayyoon dhaga'uun dadhabuun hin daddarba.
babal'achaa adeemu. Tokkoffaa hewaan irraa addaamitti darba. Argitanii boqonnaa 3 seera uumamaa lakkoofsa 6 dubartittiin ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaaf gomjaasisaa ta'uusaa argite ija sanarraa kutattee nyaatte. Abbaan manaa ishee wajjin tureefis immoo illaattee innis hin nyaate. Jalqaba eenyutu nyaate? Hewaantu nyaate. Hewaan immoo nyaatteen dhiifne. Abbaa manaa isheetti laatte. Innis hin nyaate. Abbaan manaa fi haadhi manaa yeroo baay'ee amala wal dhaga'u, amala wal fudhachuu qabu. Waa baay'ee irratti. Abbaan manaa fi haadhi manaa amala wal dhaga'u, amala wal fudhachuu qabu waa baay'ee irratti. Warri mana dhaabne of eeggachuun gaariidha. Waanuma hundumaa irratti caljennee walii galuun qabu. Warri maatii ta'an, abbaa ta'an, haadha ta'ane waanuma hundumaa irratti caljennee wal fudhachuun qabu, wal simachuun qabu, wal gaafachuun gaariidha. Maaliif wal balleessuu yaada Waaqayyoo keessaa wal baasu ijoollee keenyaafis fakkeenya gadhee ta'uu waan dandeenyu. Abbaan manaa fi haadhi manaa maatiin of eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Waanuma hundumaa caljennee wal harkaa fudhachuu miti. Wal gaafachuun gaarii. Wal gaafachuun gaarii. Wanti amma Addaam mirga gaafachuu qabatu. Nyaadhu yeroo Hewaan ittiin jette mirga gaafachuu qabatu. Maa inni kun? Maaliif an nyaadha? Maal na fayyada? Maal na gargaara? Jechuu danda'a ture. Kana garuu hin jenne. Fuudhee mati nyaachuutti ka'e. Nyaatas haa ta'u, dhugaatis haa ta'u. Yemmuu wal ilaallu wal gaafachuun gaarii. Waaqayyotti ulfaataa. Waaqayyotti galateeffamaa. Waaqayyotti kabajamaa. Wanta nuun wal harkaa fuunee gochaa jirru kanatti Waaqayyo itti ulfaataa, itti kabajamaa jennee wal gaafachuun gaariidha maatiin. Wanta nyaataa ta'u, wanta dhugaatii haa ta'u. Malee waanuma wal jaallannuuf waanuma tokko hin ta'u jennee cal jennee wal harkaa fuunee nyaachuu dhuguun gaarii miti. Gaarii miti. Akkasidha sagalee Waaqayyoon. Namoonni warri jalqabaa akkasitti wal dogoggorsan wanta ta'aniif, akkasitti karaarraa wal kaachisan, akkasitti wal balleessan waan ta'aniif wal gaafachuun gaariidha. Maa inni kun? Abbaan manaas haadha manaa, haati manaas abbaa manaa gaafachuu qabdi. Akkeedha wangeelli Qorontoos saduraa boqonnaa 10 lakkoofsa 31. Egaa yemmuu nyaattan yookiin yemmuu dhugdan waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof hojjedhaa. Warra Yihuudootaan ta'inis yookiis waldaa kiristaanaa Waaqayyootti gufuun ta'inaa. Ani karaa koo waanuma hojjedhu hundumaan nama gammachiisuu na yaala. Isaan akka fayyaniif waan anaaf waa'ee baasutu hin taane waan namoota baay'eedhaaf waa'ee baasu nan barbaada. Egaa yemmuu nyaattan, yemmuu dhugdan, waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof godhaa. Egaan nyaata haa ta'u, dhugaatii haa ta'u, uffata illee haa ta'u, yeroo walii binnu, yeroo walii abbiinu, yeroo wal affeerru wal gaafachuun gaariidha. Amma nyaata kanatti, dhugaatii nu dhuganatti, uffata nu uffannu, kafana keenya kanatti Waaqayyotti nu ulfaataa. Waaqayyotti galateeffamaa. Uffata akkasii uffadhaan uffatiin asiin jechuun miti. Garuu yemmuu nyaattan, yemmuu dhugdan waanuma gootan hundumaa ulfina Waaqayyoof godhaa jedha wanta ta'eef. Jalqaba gaa kan dogoggore eenyudha? Hewaanti dogoggore. Ishee irratti immoo hin dhaabanne. Abbaa manaa isheetti dabarsite. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun, Waaqayyoon dhaggeeffachuu dadhabuun amala
daddarbu qaba. Babal'ifachaa deema. Kanaaf har'a baay'isaa ofii keenya irratti xiyyeeffachuu barbaada. Abbaa kan taane, haadha kan taane, maatii kan taane of eeggannaa gochuu qabna jiran. Dogoggorri hewaaniif addaan biraa jalqabee amma irraatti gatii nu baasisaa jira waan ta'eef. Wanti mana keessaa ba'u iddoo baay'ee ga'a. Wanti maatii irraa jalqabu waldaa hin ga'a, hawaasa bira hin ga'a, biyya bira ga'a, ijoollee bira ga'a. Kanaaf maatiin waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun balaansaa guddaa bal'aa fagoo. Amma dubbadhu kana garas hafuura waaqayyoo isiniif haa ibsu malee waan hamaadha waanta ta'eef eeggannaa gochuun gaariidha. Cal jennee moo waanuma ol afeerru duwwaa ol harkaa fudhachuu hin qabnu, waanuma ol jaallannu, waanuma tokko taaneef, waanuma kan olii taaneef, waanuma wal afeerru hundumaa wal harkaa fudhanneema itti fayyadamuu miti. Abbaa manaa, amanaa, maal nu gargaaramma kun, maal nu fayyadamma kun, maal waa'ee nu baasamma kun, mana keenyatti maal fidamma kun, gaa'ela keenyatti maal fidamma kun, ijoolleen keenya kanarraa maal baratti jennee wal gaafachuun gaariidha. Waaqayyoon dhaga'u, waaqayyoon dhaga'u. Lammaffaa Addaamii fi Hewaan irraa ijoolleetti darbe. Ni dhagaa. Amalli waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu takka mana namaa, gola namaa seennaani amala daddarbu qaba. Takka gola namaa seennaan, takka mana namaa seennaan amala daddarbu qaba. Keessumaa abbaarraa jalqabnaan yookaan haadharraa jalqabnaan ijoolleef balaa dhaqu. Maatiif balaa dhaqu. Kanaaf wanti nuyi lamaan goonu abbaan manaa fi mana wanti nuyi goonu salphaatti ilaalamuu hin qabu. Maaliif ijoolleen waan mana keessatti argiteeti bakkeetti baatee shaakalti. Waan mana keessatti arganiiti bakkeetti dhaqanii practice gochuu jalqabu. Waan ijoollee keenya duratti goonu irratti eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Wanta badaa tokko ituu ijoollee keenya biratti hin goonu taane gaarii lubasan isinan gorsas waan badaa tokko ituu ijoollee keenya biratti hin goonu taane gaarii barri nu itti gaabbinu barri nu itti gatii itti baafnu garri deebinee barri nu deebineetti waan facaasne hammannu hin dhufa waanta ta'eef. Waan tokko ijoollee duratti gochuun gaarii miti salphaadha jennee. Wanti nuun tokko lamannee goonu ijoollee 5-6 gootee gochuu dandeessi waanta. Salphaadha jennee na'uuf kalchaa amma yeroo tokko maatii tokko gidduutti ijoollee biratti wayinii kan dhugan jiru. Ijoollee biratti biiraa kan dhugan jiru. Ijoollee biratti dhugaatii nama macheessu kan qaqammasan jiru. Nargiti ijoolleen kan. Nuyi 2-3 dhufnee dhiisuu dandeenya jennee yaaduu dandeenya. Isaan garuu umurii isaanii wajjin ammam kanarraa of qabuu danda'u. Kanarraa of deebisu ammam kanarraa ooluu danda'u. Kanaaf wanta ijoollee keenya duratti goonu irratti of eeggachuun gaariidha. Hewaanirraa jalqabe Addaamitti darbe. Addaamirraa Qaayilitti darbe. Dubbifannu dubbii Waaqayyoo. Hin daddarba Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun. Hin daddarbu. Wangeelaan isinitti dubbachaa jira. Ofii kottan dubbachaa jira. Jireenya ijoollee Addaam warra jalqabaa boqonnaa 4. Addaam haadha manaasaa biran ga'e, Hewaan biran ga'e. Isheen ulfooftee ilma Qaayil jedhamu deesse. Inni ani gargaarsa Waaqayyootiin nama tokko argadheera jettee itti dabaltees obboleessa Abeel deesse. Abeel tiksituu hoolaa ta'e, Qaayil garuu qottuu ta'e. Guyyaa baay'ee booddee wanta lafarraa argatanii fi fuula Waaqayyooti kennaa dhiyeessan. Abeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Abeeliif gara qarma isaa faara tolaadhaan ilaale. Gara Qaayiliif gara kennaa isaa faara tolaadhaan hin ilaalle. Kanarratti Qaayil aaree boba'ee mataa buuse. Egaa ijoollee lama godhatan
Qaayeliif Abeeliin godhatan. Yeroo kana inni tokko qonnaan bulaadha, inni tokko immoo tiksituudha. Lachuun isaanii Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan. Yommuu kana Waaqayyo kan Abeeliin fudhateetu kan Qaayeliin yommuu didu Qaayel maal ta'edha? Aaree mataa buuse hin boba'e. Hinaa yeroo kana Waaqayyo maal jedha? Waaqayyo yommus Qaayeliin maaliif aartee bobaatee? Maaliif mataa buuftee? Wanta gaarii utuu hojjette ol jecha turte mitiiree? Wanta gaarii hojjechuu yoo wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si argachuuf hin kajeelaati. Ati garuu isarratti aboo qabaattu. Maaliif aarta? Maaliif bobaata? Maaliif gaddita? Wanta gaariitu hojjette bokkuun kee ol jedha ture. Waaqayyoota taasa'a. Waaqayyoota itti dubbatama. Edekkes Waaqayyo ammayyuu jedhe Waaqayyo. Cubbuun balbala kee dura riphee si eeggachaa jiraati. Irratti dammaqi. Irratti moo'i. Irratti aboo qabaatu. Riphee si eegaa jira. Riphee si eeggachaa jira cubbuun. Dammaqi irratti. Yommuu inni ittiin jedhu Qaayel obboleessa isaa Abeelii wajjin dubbate. Erga gara bakkeetti isa baasee Qaayeliin obboleessa isaa Abeel irratti ka'ee isa ajjeese. Hiduu Waaqayyo cubbuun riphee si eeggaa jirti jedhu obboleessa isaa gadi baasee sababuma aarsaan isaa fudhatameef. Sababuma aarsaan isaa fudhatameef gadi baasee godhee ajjeese. Najjeese. Yommus Waaqayyo akkas jedhe. Waaqayyo yommus Abeeliin Waaqayyo yommus Abeel obboleessa keessa jira jedhee Qaayeliin gaafate. Inni moo deebisee ani hin beeku obboleessa koo anatu eegaa. Qaayel jedhe Waaqayyo. Eessa jira obboleessi kee Abeel? Hin beekuan. Kan itti Waaqayyoota asii olaasa olaala. Waaqayyoota akkamitti dubbatu olaala. Ani eegduu isaatii. Dhiiga isaa dhangalaasee dhufee, ajjeesee dhufee, balleessee dhufee, dhabamsiisee dhufeetu isayyuu akka inni itti haasa'u. Nan eegaan eegduu isaatiin. Firoota agartuu obbolootaa akkaataa itti Qaayel gaaffii Waaqayyoof deebii deebise. Kabadhaa meeqa akkaataa inni itti gaaffii Waaqayyo isa gaafateef deebii deebise. Yommuu Waaqayyo Addaamii fi Hewaaniin abbaa isaa fi haadha isaa gaafate attamitti deebisan isaan? Akkas jedhan walitti qabatan. Saalfiidhaanitti isheetiin haalaatti bofatu akkasina godhe jedhu. Ilaa argitu cubbuun akka inni itti bal'ifachaa deemu. Isaan saalfachaa iyyuu deebisa Waaqayyoof. Hin daddarbaam. Inni moo maal jedhe? Nan eegaan. Asii ol dubbachuutti kee Waaqayyooti. Eegduu isaatiin wanti nurraa gara ijoolleetti faca'aa darbaa adeemu hammaachaa guddachaa caalaa adeemu. Qaayel garuu asii ol Waaqayyotti dubbate. Kanaaf ijoollee keenya irra akka hin amanne Waaqayyoon ijoollee keenya irratti akka hin hammaannee fi of eeggachuun baay'ee gaariidha firoota. Akka isaanitti hin hammaanneef Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuurraan kan ka'e isaan immoo isanuu caalaa badii hin taane akka isaan hin gooneef. Meemuma iyyuu ilaalame nuuf ijoollee keenya gidduu garaagarummaan jiru baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uuf irratti of eeggachuun baay'ee gaarii. Kanarratti Waaqayyo wanta ati goote kun maalii? Dhiigni obboleessa keetii lafaan iyyata. Amma tasab ati abaaramaadhaan lafa isa dhiigaan obboleessa keetii banee akka dhugu goote sanarraa hin ari'amta. Lafa yeroo qottu deebi'ee midhaan siif hin baasu. Biyya lafaarrattis nama joora. Nama lafa dhaquu qabne hin taata. Abaarsa isa qaqqabe. Qaayel deebisee Waaqayyoon adabamuun koo isa hambaachuu danda'u gararraa ta'e hin dandeenye.
Kunoati arra maasii korana aritetta fuula kee dura dhokachaan jira ani lafa joora nama dafa dhaqu hin qabne nan ta'a namni na arge hundinus na ajjeesuu isaatii jedhe anarratti waaqayyo akkas miti namni qaayiliin ajjeesu gumaa dachaa torbarraan barbaadaa jedhe kana booddee waaqayyo namni qaayiliin argee rukutee akkan ajjeefne milikkitatti godhe qaayil fuula waaqayyo duraa ba'ee eden gara ba'a biiftuu biyyatti jooraa hafetti galee waaqayyo ijoollee keenya kana oolchu. Ameen. Biyyatti jooraa hafutti gale. Jooraa hafe barasa. Kanaaf maatiin arra ofii keenya irratti akka xiyyeeffannu barbaada. Wanti nurraa jalqabu ijoollee keenya immoo ittammaata wanta ta'eef. Wanta waaqayyo irratti gara jaboota ta'u, mata jaboota ta'u, kan waaqayyo fudhachuu dadhabu. Akkuma kana immoo joorri isaanii ittammaata wanta ta'eef waaqayyoon dhaga'uun gaariidha jedhan. Waaqayyoon dhaga'uun amala babal'ifatu qaba. Sadaffaa Hewaanirraa Addaamitti darbee Addaamirraa Yohaanirraa Qaayilitti darbee achiyoo gara sabaatti darbe. Sabatti darbe. Wanti maatii gidduutti ka'u amala babal'ifachaa deemuu qaba. Irraan deddeebi'a dubbii kanarra waaqayyo afaan koo keessa kaa'e. Amala babal'ifachaa deemuutu qaba. Maaliif? Maatiin hundee waldaati. Maatiin hundee hawaasaati. Maatiin hundee biyyaati. Manarraa ka'eetu maatii ta'a. Maatiirraa ka'ee waldaa ta'a. Waldaarraa ta'e hawaasa ta'a. Hawaasarraa ta'e biyya ta'a. Kanaaf maatiin waaqayyoon dhaga'uu irratti of eeggachuun gaarii. Waaqayyoon dhaga'uu irratti Hewaanii Addaamitti darbe. Hewaaniif Addaamirraa Qaayilitti darbe. Achi gara ummata hundumaa saba hundumaatti darbe. Wanti akka salphaatti jalqabe biyya walgee. Biyya walgee. Lafatti qaban dhabame. Qabannaa dhabe. Qabata dhabe. Biyya walgee. Wanti manaa jalqabe. Kan dubbisamee sila seeroon dubbisu baay'ee na dhibe. Seera uumamaa boqonnaa 6. Lakkoofsa 5 kaasee jallinni namaa waaqayyoon dheekkamsiisuusa. Waaqayyo yommuusi janninni lafarraa baay'achuusa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu hundinuusi jallaa duwwaa ta'uusaa hin arge. Waaqayyo nama lafarratti uumuusaa hin jibbe. Amma waaqayyo nama uumuusaa jibbutti guutummaa garaa isaatti hin gadde. Waaqayyo nama isa uume lafarraa nanaxaa. Nama horiiqee bineensa wanta lafarra mul'uuqu warra qilleensa keessa balali'anis akkasuma nan godha. Kunoo anoo uumuu koo jibbeeraa nan jibbeedha Waaqayyo. Lafanni kee ilaalaa. Waan biraa kee Addaan bira kee ijoollee bira kee achiyoo gara hawaasaatti gara sabaatti gara hundumaatti darbe. Wanti namni garaa isaatti yaadu hundumtuu jallaa ta'e. Kanaaf waaqayyo akkas jedhe namuma uumuu koon jibbeedha Waaqayyo. Namanni kun namuma uumuu koon jibbe. Kanaaf lafarraan haxaa'ee balleessaa'e. Akarraan haxaa'ee balleessa. Firoota bolootota waaqayyoon dhaga'uun ulfina. Ameen. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun garuu salphina. Waaqayyoon dhaggeeffannu. Maaliif beektu bolootaa? Barri keenya baratti beelli waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu jiru. Beela akkasii jiran. Namni waaqayyoon dhagee waaqayyoof ulfina kabaja laachaa hin jiru. Dhaggeeffatee maya'a malee waaqayyo akkas ture jedha ilmaa odeessa malee dhaga'ee badaa deebii kennaa hin jiru. Macaafaa Raajii Amoos boqonnaa 8 irraa sagalee waaqayyo gooftaa machaa akkas jedha. Meenan dubbisamee
Amos saddeet dubbifadhaa isinis dubbii Waaqayyo dubbifachuun gaarii. Keera Waaqayyo gooftaan maccaa lakkoofsa 11 Waaqayyo gooftaan kunoo barran itti biyya kanarratti beela ergu dhufuuf jira. Beela dhufaadha Waaqayyo. Beelichi isa namoonni baay'een dubbii Waaqayyo dhaga'uu dadhabanii beelaan malee beela buddeeniif dheebuu bishaanii miti. Beela dhufa. Beela bishaanii qofa miti. Beela buddeenii qofa miti. Beelichi maal isa namoonni dubbii Waaqayyo dhaga'anii abboomamuu dadhaban. Beela akkasii waan jiru fakkaatu dunyaa keenya beela Waaqayyoon dhaga'anii abboomamuu dadhabu. Beela akkasii dhufa. Beela akkasii dhufa. Waaqayyoon dhaga'u, Waaqayyoon dhaggeeffachuu, arfaffaa irratti waa tokko dubbadheen walitti qaba sarraa wanti nama dhubu biyyi wal ga'ee yoo manca'eeyyuu Waaqayyo nama isa dhaga'u tokko moo argata. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Labboleettii obboleessaa mana jirtu keessa konkolaataa kee keessa iddoo kam teessanii dhaggeeffachaa kan jirtan Waaqayyo si haa argatu ammayyu. Ameen. Waaqayyo si hin dhabin. Ameen. Yoo hin argate bara namni isa dhaga'u dhibe kana keessa bara namni isa dhaggeeffatu dhibe kana keessatti Waaqayyo nama isa dhaga'u tokko argate. Boqonnaa macaaftoon sila dubbise gara gadiitti yommuu ilaaltanii namatti tola. Yoo garuu Waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame. Ameen. Hallelujah. Biyyi wal ga'ee yoo manca'eeyyuu biyyi wal ga'ee yoo badeeyyuu Waaqayyo garuu aftee dhabeen beeku. Waaqayyo hambaa dhabeen beeku. Hundumtu wal ga'ee badee hundumtu wal ga'ee manca'ee hundumtu wal ga'ee Waaqayyoon dhaga'uu dhiisee yaada isaa gara waan biraatti deeffate. Nohi garuu hallelujah. Ameen. Waaqayyoon duratti faara tolaadhaan ilaalame. Waaqayyo baroota keessatti sin dhabin. Ameen. Nun dhabin Waaqayyo. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Randee biyya jechan Waaqayyo nan dhabin. Waaqayyo sin dhabin. Waaqayyo nun dhabin. Bara wanti hundumti nu macca'e keessatti nama isa dhaga'ee isaaf abboomamu nama tokko argate. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 8 amma 15tti yoo ilaaltan in argattu. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabne ture. Inni karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Dhalootuma sana keessatti immoo Nohi maal ture? Nama qajeelaa nama balleessaa hin qabne karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraatu ture. Ameen. Hallelujah. Haa ta'u kun siif haa ta'u kun. Ameen. Naaf haa ta'u kun. Ameen. Nuuf haa ta'u kun. Ameen. Waaqayyoon dhaga'u. Waaqayyoon dhaggeeffachuu. Ameen. Waaqayyoon dhaga'uun ulfina. Ameen. Waaqayyoon dhaga'uun ulfina. Ameen. Waaqayyoon dhaga'uun ulfina. Biyyi wal ga'ee yoo manca'eeyyuu yoo karaarraa kaateeyyuu yoo saka Waaqayyoof iddoo kennuu dideeyyuu ati garuu ani garuu nuyi garuu isa kan Waaqayyo dhageenye Waaqayyoof iddoo alaana. Ameen. Yommuu Waaqayyoon dhageenyu immoo maaltu ta'a? Isa moo torbee walii wajjin itti fufna. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun balaansa hamaadha. Hin daddarba. Hewaan irraa jalqabee Addaam bira ga'ee Addaamiif Hewaan biraa jalqabee Qaayil bira ga'ee ijoollee bira ga'ee achiin ba'ee gara sabaatti darbe. Kanaaf akkasin itti yaaddanan barbaada. Boloon, obboloottoon, firoottan warri keessumaa abbaa haadha ta'an akkatti yaadnuun barbaada. Kottaa ijoollee keenyaaf illee jenne, hawaasa keenyaaf illee jenne, uumamaaf jenne Waaqayyoon dhageenyaa abboomamuutti akka jabaan Waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyoon dhageenyaa yommuu dadhabnu balaansaa hamaadhaa, guddaadhaa. Warra isa dhaga'anii isaaf abboomamanii jiraatan akka taanuuf ayyaanni isaa hunduma keenyaaf haa baay'atu. Waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaa. Warra isa dhaga'aniif immoo maaltu taasa jedhu torbeetti fufnaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Har'a kadhannaa isinittan deebisaa. Nuu kadhadhaa Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa.
Ameen. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Hin kadhannu baabseen kadhadha. Yaa Waaqayyo abbaa keenya baay'ifnee guddifnee si galateeffanna. Galanni ulfinni hooqubaan saganni ililleessiif haa ta'u. Har'a siyaa gooftaa akka si dhageenyu yaa Waaqayyo dubbii kee gara keenyatti ergiteetta. Ulfina akka argannu, eebba kee akka argannu, jireenyi keenya akka nuu qixxaatu, gara mootummaa keetiitti akka gallu, lafarrattis waaqarrattis jireenya gaarii akka jiraannu, dubbii kee akka dhageenyu har'a gurra keenya nuuf banuun jaalala kee fedha keenyaaf haa ta'u. Ijoollee keenyaafis fakkeenya akka taanu, ijoollee keenyas karaa kee akka barsiifnu, dubbii kee akka barsiifnu, warra siif abboomaman, warra siif dhaga'an, warra isati jaallatte jaallatan, warra isati jibbitu jibban akka taanu, waan ati hin godhinaa jettu dhiifnee isati godhaa jettu akka goonu, akka dubbii keetitti akka sagalee keetitti akka jiraannu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Kun akka kan nuun mormu karaa mul'ataas karaa dhokataas kan hojjetu qilleensa kanarraa lafa kanarraa naannoo keenyarraa seexanniif ergamoonni isaa waaniin gannataa inni baase har'as inni nu gaadu du'a keetiin mo'ameera, du'a keetiin itti faradameera. Kanaaf mo'ichi kan keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan nurraa kan fagaate haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan nurraa kan fagaate haa ta'u. Ati harka keenya nu qabi, ati geggeessaa keenya nuuf ta'i, galmaan nu ga'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanne. Ameen. Hallelujah. Ameen. Ameen. Lubaa Waaqayyo waaqarraa eebba isaa dhuman qabneen dachaa jireenya keessan bara keessan hidda dhaloota keessan eebbisu Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbi Waaqayyo, ayyaanni Waaqayyo, dibanni Waaqayyo isin irratti dabalaa haa bulu. Eebbifamaa bayi keessaniif galli keessan kan eebbifame haa ta'u. Waan isin godhan hundumaa, waan isin yaaddan, waan isin itti qophooftan hundumaa caala inni kan Waaqayyo isin haa dhaalu. Eebbifamaa eebbaaf ta'a. Hallelujah. Saba Waaqayyo nutti dubbateera. Kanaaf Waaqayyoon haa dhageenyu, Waaqayyoof haa abboomamnu. Hingaa inni Addaamii Hewaaniin jannata keessaa baase. Hingaa abaarsi rakkinni hundumtuu isa dhaga'uu diduurraan kan nutti dhufu. Kanaaf Waaqayyoon haa dhageenyu. Yeroon kun yerootti Waaqayyoon dhageenyee karaa isaarra adeemnudha. Ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya hin barbaanna. Kanaaf jireenya barbaanna yoo ta'e, eebba barbaanna yoo ta'e, isa haa dhageenyu. Waaqayyoon waa gargaaru eebbifamaa. Nu waliin turuu keessaniif baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Waaqayyo waaqarraa eebba isaa dhuman qabneen mana keessan, jireenya keessan, bara keessan dhuunfatee isin haa eebbisu jennaa. Fayyaa guutuuf, nagaa guutuu, jireenya eebbifamaa isiniif haa kennu jennaa. Egaa sagantaa kana fakkaatuun hamma deebinee wal arginutti faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamnaa. Nagaan nuuf turaa. Ameen. Faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Yesus, dawa kusu, rabbina dunya fi nagabusu.